كن راديو نور الهدى راديو نور الهدى سجلي أمة بلداتي نور الهدى سورة قلبي مسلماتي نور الهدى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى أهله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هردفتو نور الهدى كبجمو أكم جرتن الحمد لله ثم الحمد لله تربان نجينا نسيني هارت ربين قدا والنقرسي سيجر تربان قناس قادوكم كورونا فيروس ويررسان أبني وري فيروسي كورونا تنقبمه مليون توقفي كما دبا تربا على جرا نمني دوامو كما دبا فكران على جرا ogeeyyoonni fayyaa gariin dhukkubsattoota wal'aanan gariin ammoo dawaa dhukkuba kanaa barbaadutti jiran biyyoota hedduutti dhukkuba kana ittisuuf uggurri cimaa jira mootummaan mana taa'aa manaan bahinaa ja'a ummanni garuu maal nyaanna koronaa sodaaf beelaan dhumnaa gaafii jettu dhiheesse keessattuu biyyoota hiyyeeyyii keessatti haalli jiru gaarii miti manatti galuun nama gariif bashannana ta'uu mala garuu namoota hedduuf keessattuu ummata keenyaaf rakkoodha kan dafqa guyyaa harcaasuun halkan hiraata qopheeffatu ammaa gabuu bulaa dhiiroo maalitti jira رحمتك يا رب حالك أنا يوتي فوفي قاقامني رقا ولا يومتي كناف أمو أمني كيني جمسي والبرد عبتشو قبا قافتوكو هيون مسلمة بيك كمان عبد القادر جيلان خطبا قباب دود أما قبدو وهي قولي جاتشوني إني قافس دبت سيناسا خيسة تيرة الديبين دبتام مال جده أكما من برا قرين جلق برب بفارس إيغانا نما بيلك أبو نياتا خنيني في قرشني بيلا باسوتو مسجد كما جارو جعال سانتو كعبا اويسو جعال سانتو هالكن خاني دابتشو جعال santu jihada godhuu caala santu waggaa guutuu soomanuu caala gaafa nyaanni garaa warra beelawee keessa bu'u waatu akka aduutti ifa yaa gammachuu nama beelawaa beela baasee je hanganuma qara'een minbararraa bu'e ja'an maal hambisere hundaa dubbatee jira nama jirutu bar ibaadaa godha jiraachuuf ammoo nyaachuun dirqama sadaqaan niyyaa bareedduu fi garaa qulqulluun kenninu dallansuu rabbiin nurraa oofti nutti dallanuu dhabee rabbiin nu jaalannaan ammoo maaltu hafe ربين ورا صدقته هالان فارسي غافا قياما غافا قادس ننجرسون وري صدقته قادس صدقا ساجلتور غافا صدقنو الدنيا في آخرتيس بؤا قدوار كان إنو ورا خينيا خنين قبري خيسا أدب ما جرن اللي أو خيسا بؤان إرا أوفنيك أبنا بوسناف نمني رزقنا كيساف قدتو فيدو نمني قمتشو في أمري ديرتو بربادو ها صدقته صدقان آخرتي سلبنا كينيا نفلويستي إبدا الرئيس نفقيستي إرقما ربي محمد صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة مراتي مران ليتها تصدقنا إبدا صدادنا إبدان قبط الرانا جيتها جان صدقان يوخين أرجومني أفان دودان لقهوفي خان إجان هنجر اللين أركو كنافو يرو ركو تناتي نموت ركوبا كان جلا برارموف مناتي جلن أصو بيلتين دبرسين هادك أبنو ولتنا هاد أبنو كوان صدقتون قبن مو دعاينا غرغارو ذكري هاي دميسينو akka hadisa rabarretti zikri jechuun mataan isiitu sadaqaadha akkasi mee eega hangana janne kallattumaan gara sagantaa teenyaatti yoo seenne hoo tole harri guyyaan sha'abaana 19 bara 1441 akka lakkoofsa jiraatti apriil 12 bara 2020 akka lakkoofsa miilaadiyaatti akka lakkoofsa biyya keenyaatti immoo caamsa 4 bara 2012 hogguu ta'u guyyaan guyyaa alhadaa sagantaan immoo suura qalbiiti qaama dadhabe boqochiisuuf qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf dararama nama hubu salphisuuf onnee laaftee kakaasuuf sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan suura qalbii kunoo dhiyaattee jirti hoggumallee huu torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan suura qalbii amma jalqabdi sagantaa tana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buufna dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana suura qalbii soora qalbii sagantaa suura qalbii odeeffannoo gabaabduudhaan eegalla odeeffannoo booda dhaddacha jaalalaatti aansina dhaddacha jaalalaa booda qophii tafakkuriin uumamaalee adda addaa daawwanna tana quba qabduunis waan ajaa'ibaatiin qalbii isin bohaarsina xumura irrattis diraamaadhaan sagantaa teenya goolabna ammas huduudumaan gama odeeffannoo tarkaanfanna السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota miidiyaa Nuural Hudaa odeeffannoo Eepiriil 12 bara 2020 isin dhageessifnaa odeeffannoo guyyaa har'aa kan isiniif dhiyeessu ana Abuu Bilaal Huseeni. Darasoonni magaalaa Gindhiiriitti barataa turan gara maatii isaaniitti deebifaman dhibee vaayirasii kooroonaa yeroo ammaatti tatamsa'aa jiru ittisuuf manni maree ulamoota Itoophiyaa masjiidonni biyyattii keessatti argaman akkasumas madrasaan barnoota diinii Islaamitti barsiifaman yeroodhaaf akka cufaman murteessuun ni yaadatama. Kanuma hordofuun kutaa biyyattii garagaraatti guyyaa murtiin dabreerraa kaasee uummanni salaata Jum'aa fi Jama'aa manatti salaataa jira. Akkasumas iddoowwan barnoonni diinii Islaamitti kennaman cufamuun barattoonni gara maatii isaaniitti akka deebi'an taasifamaa jira. Haaluma kanaan godina Baalee Bahaa magaalaa Gindhiiriitti ulamoonni fi hawaasni muslimaa magaalaa Gindhiir tatamsa'ina dhibee kanaa ittisuuf manneen barnootaa diin Islaam magaalattii keessatti argaman kan cufan yoo ta'u, kamiisa dabre ammoo uummata irraa mallaqa walitti qabuun darasoota kutaa biyyattii garagaraa irraa dhufanii magaalaa Gindhiiriitti barataa turan 107 ta'an makiinaa kireeffachuun gara maatii isaaniitti akka deebi'aniif kan haala mijeessan ta'uu gabaafame. Abbaan alangaa federaalaa qajeelfamoota labsii yeroo muddamaa ittiin raawwatamuu ifoomse. Labsii yeroo muddamaa manni marii ministeerotaa tatamsa'ina dhibee vaayirasii kooroonaa ittisuuf labse paarlaamaan guyyaa dheengaddaa kan raggaasise yoo ta'u, abbaan alangaa waliigalaa federaalaa ammoo qajeelfamoota labsichaa guyyaa kaleessaa ifa godhe. Qajeelfamni labsichi ittiin raawwatamu kutaalee gurguddoo 4 kan qabu yoo ta'u, innis dhoorkaa fi dirqama kan kaa'u akkasumas daangeffama adda addaa of keessaa qaba. Dhoorkaa ilaalchisee walga'iin amantiitis ta'ee siyaasaa iddirii, daboo, eqqobii fi kanneen biroo namoota 4 ol ta'uun walga'uun dhoorkamee jira. Sirni awwaalchaa fi kanneen biroo dirqama barbaachisaa ta'an yoo uumame garuu haalli itti eeyyamamu jiraachuu ibsame. Naannoo daangaatti tajaajila kaargoo, fe'umsa meeshaalee goggogaa fi dhangala'oo malee sochiin kamiyyuu dhoorkamee jira. Namoonni mana kireeffatan fedhii isaaniitiin yoo lakkisan malee baasuu fi kiraa manaa dabaluun dhoorkaa akka ta'ee fi barataa fi barsiisaanis gama intarneetaan malee qaamaan wal arguun dhoorkamee jira. Dabalataanis bakkeewwan ispoortii, iddoowwan daa'imman itti taphatan akkasumas harka ol fuudhuun dhoorkaa ta'uu ibsi gama eejensii odeeffannoo Itoophiyaatiin kenname ni mul'isa. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee manarra deemuun qorannoo dhibee vaayirasii kooroonaa geggeessuuf qophaa'uu beeksise. Itti aanaan kantiibaa magaalaa Finfinnee Taakkala Uumaa akka ibsetti torbee dhufturraa eegalee aanaalee Finfinnee hunda keessatti qorannoon vaayirasii kooroonaa manneen jireenyaa irra deemuun ni gaggeeffama. Qorannoon kunis aanaalee magaalattii vaayirasichaaf saaxilamoodha jedhamanii yaadaman irraa kan jalqabu ta'uu ibsame. Akka ibsa obbo Taakkalaatti Finfinneen aanaalee 117 kan qabdu yoo ta'u, qorannoon vaayirasichaa aanaalee hunda keessatti ni gaggeeffama. Qorannoo kanaafis ogeeyyiin fayyaa muuxannoo qabanii fi soorama bahanii turan 1200 ta'an waamicha mootummaan godheef fudhatanii qophii irra akka jiranii fi ogeeyyii amma hojii irra jiran waliin kan hojjetan ta'uu ibsame. Ministeerri fayyaa sababa dhibee vaayirasii kooroonaatiin namni sadaffaa du'uu beeksise. Ministeerri fayyaa Itoophiyaa ibsa Jum'aa dheengaddaa baaseen dubartiin umrii 65 jiraattuu magaalaa Dukam taate tana Eepiriil 6 bara 2020 vaayirasii kooroonaatiin qabamuun isii ibsamee ture guyyaa dheengaddaa du'uu beeksise. Haaluma kanaan biyyattii keessatti lakkoofsi namoota sababa vaayirasichaa du'anii 3 gahuu ibsame. Gama biraatiin ammoo Itoophiyaa keessatti hanga sa'aa odeeffannoon kun itti qindaa'etti lakkoofsi namoota vaayirasii kooroonaatiin qabamuun mirkanaa'ee 69 gahee jira. Guutuu addunyaa keessatti ammoo namoota miiliyoona 1,800 ol vaayirasichaan qabamuu mirkanaa'ee jidduu 100,000 fi 10,000 ol du'anii jiru. Lakkoofsi namoota vaayirasicha irraa bayyanataniitis 400 dabruu ragaaleen ni addeessu. Mootummaan Saa'udii barana salaata taraawihaa masjiidatti salaatuun shakkiidha jedhe. Weerarri dhukkuba vaayirasii kooroonaa to'annoo jala ooluu yoo baate Saa'uditti ramadaana baranaa salaata taraawihii fi tahajjuda masjiidatti salaatamu dhoorkuuf kan dirqaman ta'uu ministeerri da'awaa fi irshaad Muhammad Aqil ibse. Masjiida kabajamoo lamaan haramaa fi nabawiittis koreen dhimma kana hordofu dhaabbatus ministeerichi ifoomse. Itti da'uunis taraawihaa fi tahajjuda musliimoonni bakka takkatti walitti dhufuun salaatan. Kun ammoo dhukkubni kun akka faffaca'u sababa ta'uu mala. Ogeeyyiin fayyaa walitti dhufeenya hawaasaa yeroo tanatti kan hin barbaachifne ta'uu waan dhaamaniif nullee kana qalbifannee irratti hojjanna jedhe. Egaan kabajamtoota hordoftoota miidiyaa Nuural Hudaa odeeffannoon guyyaa har'aatiif qabannee dhiyaanne kanumaa qophiilee hafan wajjin turtii gaarii qabaadhaa. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. Obboleessa keenya Abuu Bilaaliin galata argadhu jenna. Namtichaatu beeytaa jaartiin irraa dhukkubsattee hedduu cinqame. Jaartiin dhukkubnitti jabaannaan joollee jaarsarratti dhiiftee haakima dheeyxee dawaa fudhatte. Limmees jiranii kiniinaas kannanii fi haatee gara manaa galte.
garuu ammaas dhukkubbiin irraan laafne halkanis dhukkubsachaa bulte. Dhukkubni gariin dafee namarraan galu. Jaarsilleen wajji cinqamee hedduu yaaddawe. Eegasii lafaa ka'ee rabbii isaatti waywaate. Yaa rabbii kiyya, yaa rabbii kiyya naaf fayyisi. Yaa rabbi dhukkuba kanarraa kaasii jee kadhate. Maasha Allah. Akkuma inni du'aa isaa xumureen jaartiin isaa dib jettee rafte. Isin rafuu harkinaan inninis mataa lafa kaa'e. Wayita salaanni fajirii ga'u lachuu lafaa ka'anii salaatan. Isin ni fayyite? Wayyooyte. Mee akkam jirta? Amma wayyooytee jee gaafate. Alhamdulillah fayyee jetteen. Maasha Allah. Dubbiin as bira jirti eegiga. Maaltu maalte? Namtichi rabbii isaa kan halkan jilbiifatee itti booyaa ture irraanfate. Dandeetii rabbii guddaa moggatti dhiisee. Maasha Allah. Dawaa ajaa'ibaa siif kennan. Halkanuma takkatti sirraa fuudheemi. Dawaa gaariidha je'een. Yaa Allah ka fayyise rabbi ka faarfamu dawaa ta'e. Hedduun keenya akkanuma goonaa bar. Rabbii guddaa tola nutti oolee dhiisnee waan sababaa ta'e faarsina. Hingarree gariin namaa sooshaal miidiyaa irratti bahee galatoomi koronaa mana farshoo cufsiifte mana daansii cufsiifte galatoomi yaa koronaa ja'a. Yoo akkasii koronaa wayi mana farshoo qofa cufsiiseere masjiidas cufsiisee jira. Halqaa ilmii meeqatu cufame ka'abaatu cufame umraatu uggurame kanaafis galatoomi jennaani. Koronaan sababa ta'e malee kan kana hunda godhe rabbii guddaadha. Kanarraayis gorsa guddaa fudhachuu qabna. Masjiida dhaqanii salaatuun kunuu tola rabbii guddaa ta'uu beekuu qabna. Hayyama isaa malee wanti takka illee taatu. Kunoo sababa dallansuu rabbiitiif masjiinnis cufame. Keeriin guddoon tunis wajji cufamte. Akkasi. Arraan tana addunyaan guutuun rabbiitti garagaltee iyyutti jirti. Yaa rabbi dhukkuba kana nurraa kaasii ja'an. Gaafa dawaan dhukkuba kana arkame ammoo namni hundi rabbii guddaa irraanfatee nama dawaa san arkate faarsuu eegala. Yoahuu biyya dawaa san oomishte galatoomfata. Rabbii warra gaafa rakkoo isatti baqatee gaafa balloo isarraa baqatu nun godhin. Allahumma aamiin. Hoggumalleehuu warra isatti amanee ergamaa isaa jala deemee milkaa'urraa nu haa godhu jechaa gama qophiitti aantutti tarkaanfanna. Qophiin itti aantu qophii dhaddacha jaalalaati. Itti dhihaadha. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Warra dhugaan wal jaalatu. Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate. Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata. Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru. Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla. Dhaddacha jaalalaa. Iyyannoo jaalalaa. Qilleensi jaalalaa bubbisii halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisii ilaala. Dooseen jaalalaa banamee jira. Akkuma torbaan dabree ahaddii seenne arra yaada dhaggeeffattuu takkaatiin eegalla. Sagalee isii dhaggeeffannee walitti dachaana. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا في زالتمتوتا وروني قري نور الحزا جلت أرقمتن بكم جرت نتنجا في رحمن ربي سن الراجرات سنين جرا كتو مكان كي ما تقى ما انزلما وروتا قدتها جالالان وفديه ستان ما شاء الله تبارك الرحمن هدو تكوان تكوان قاري ويلي سن الرابر النجرة أكد متأمليت نوفوفا ربنا الدنيا آخر اللي سنها قمت سنين جرا ربي فتتان سنزالتا كيستو بليتي تيفري آدمي فيه وبليس كينا عثمان عبد اللطيف هدو تكون سنزالة ربي الدنيا آخر اللي سنعمل كيسو وبليتي تيفريات أمس يعني سيف قبو هرأ الدنيا اللي برو آخر اللي سزالة هرأ الدنيا ونرقم برو آخر اللي رب بليا نوها قد وبليتي تيتاون فدا سنجرا ربي بكم جرتو تسيفانا حاجراتو هدو تكون سنزالة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يادا كبا ياد هدو نجرا ركو أبا وركيات والأفاولي قالوا دمني أكرب أفاولي نقول شو دعائنا قرأ دعوة سنين جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم آمين يا دقاري نفقمات تيف هدو قلتو من بليتين ربي نسافجة نجالة سيها جالتو يا دافي مرادة كيتي سيها قوتو ربي أبا ورا كيتينيس ولي في سناقل شجن ربي قدان وان ولي قلتي اسن اوه اسن جدو فوده بلتي قمتشو في جاللا اسن هاجرات سجن مي ينو جلقبات چيفريا أتي قلن ينو لما فارهيسا هيه ينو تقفا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن قبي ستوتا قبي ددج جاللا ينو قبابدو تكان هركا قبا تمس ربي قداتين بلتي جارت ليتين جرا أنا بي أرباتين جرا اسين أمو بي جرتي adda fagaatanii jiraachuun ni ulfaatti. Kanaaf isii yeroo hunda ka'ii galiinaan jetti.
kafiilli kiyya ammoo osoo waggaa laman xumurin galuu naaf hin hayyamu. Isiin waanin ala jiraachuu jaaladhee galuu dideseeti. Mee maal godhuun narraa eeggama? Jaartii tiyyaas mufachiisuun fedhu. Waliigaltee kafiila kiyyaatis diigee galuun waan ta'u miti. Obsaaniin isin eeggadha. Galatooma. Yaada irratti kanattu qabdaa fariyaa. Lakki ammatti yaadni addanaaf hin dhufne. Akkanatti fakkaatutti furmaanni jiru isin amansiisuudha. Ammas waliigaltee gaafa duraa irratti waliif galantu murteessaadha. Gaafa biyyaa bahu yeroo hanganaan turee gala jechuun isaa beekamaadha. Yoo gaafa duraa amata lama boodaan deebi'a je'ee deeme isiin amata lameen san obsuufi qabdi. Akkasi iyyannoon isaa waan haalaan gabaabbatteef yaada irratti kennachuufis ni ulfaatti. Hayyee tana gama abbaa murtiitti dabarsinaa iyyannootti aantutti cahi. Iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Akkam jirtan qopheessitoota qophii dhaddacha jaalalaa. Qophii bareedduu akkanaa kana nuuf dhiyeessuu keessaniif galatooma. Rabbiin isinirraa haa jaalatu. Rabbiin jannataan isin haa qananiisu. Iyyannoon tiyya akkasii gadiiti. Abbaan warraa kiyya nama gaariidha. Haala amalaa fi bifaanis gaarii namaati. Nama imaana guddaa qabu. Rabbii guddaa jaarsa gaarii akkanaa kana dabadhaaseef galanni haa ga'u. Abbaan warraa kiyya kun nama sadaqaa jaalatu. Waan argannurraa harka 50 ol ni sadaqata yoon jedhe hin kijibne. Yeroo hundaa wayita nyaata nyaannee nurraa hafu feestaalatti qabatee ala bahee rakkataaf kenna. Midhaan israafatoo mana keenya keessa hin jiru. Garuu arjoomni isaatu yeroo garii nu miidhu jirti. Jaarsi kiyya kun surree takka waggaa 2-3 godhata. Yoo jalaa cittees ni hodhisiisa. Meeshaa mana keessaa takka illee nuuf hin bitu. Yoo waan mana ittiin bareechinu nuu biti jedhuun ummata waa nyaatee buluu hin qabnetu jira barnaan jedha. Dhugaadha anis yaada isaa kanaan walii gala. Garuu mana keessaa miidhamu jirra. Osoo qabeenya gahaa qabnu guyyaa ayyaana iidaa qofa foon bitanna. Yeroo inni ga'u huccuu iidaa naaf bita. Inni garuu hin bitatu. Mana keessa jiru miskiin homaa hin qabnee jiraanna. Wayita keessummaan natti dhuftu hundaan hin qaanfadha. Kursii keessummaatis mana keessaa hin qabnu. Abbaa warraa kiyya itti dubbadhee amansiisuu hin danda'u. Yoo aan dhimma baasii mana keessaa itti kaasu qissaa sahaabotaa natti kaasaa na amansiisa. Isa amansiisuu dadhabnaan gama keessan dhufe. Mee maal na gorsitan? Obsaan isin eeggadha. Galatoomaa. Mee maal jettaan Usmaan? Bara kanatti namni akkanaa jiraachuun isaa nama ajaa'iba. Yeroo namni sadaqatu dhabame kanatti namni akkanatti miskiina yaadatu jiraachuun ajaa'iba. Iyyannoo tanarratti hadiisuma takkaan yaadachiisuu fedha. Rasuulli sallallahu alayhi wasallam hadiisa Bukaariin gabaaseen إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة جاءن نمني ربي را أجري أركتشوني جتي ماتي إساتف أرجومي صدقتي إساف لكا ومتي جاءن أبا ورسي نما صدقاء كان جالة إيغتي ماتي سا قمتشي سوني سيوني ياتو ليقولي صدق أمتاتيف إن شاء الله أجري سانو ماركتا osoo daangaan dabarsiin mana fi tolchuunis gaarii natti fakkaata. Maatii ofii gammachiisuunis waan xiyyeeffannaa guddaa barbaadurraayi. Miskiina si yaadachaa mana ofiitis tolchuun ni danda'ama. Rabbiin bultii isaanii daran haa tolchuuf jenna. Waan hafe ammoo gama abbaa murtiitti dabarsina. Hayyee iyyannoo sadaffaatti fufi. Iyyannoo sadaffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Akkam jirtan qopheessitoota qophii dhaddacha jaalalaa. Rabbiin dalagaa gaarii tana isinirraa haa jaalatu. Waan guddoo irraa fayyadamutti jirra. Haaluma kanaan itti fufaa. Ani fi haati warraatii eega bultii jaarannee amata 7 caallee jirra. Garuu hanga ammaa ilmoo hin arganne. Sababaa ilmoo dhabneef beekuuf haakima dheenee wayita laalamnu rakkoon akkana bira jiru nuuf himan. Wal'aansa hedduu yaallee dadhabnee ifirraa dhiisne. Haati warraatii rakkoon tun ana bira jiraatu osuma beeytuu obsitee rabbirra abdii kaayattee na waliin jiraachutti jirti. Asumaanuu akka du'aayinaaf gootaniin kabajaan isin gaafadha. Wanni gama dhaddacha kanaa ana fide ammoo dhimma birooti. Anga nama bahee galgala bakka dalagaatii gala. Jaartiin tiyya ammoo kophaa siiqee oolti. Joollee wajji taphattoos hin qabdu. Kanaaf sa'aa dheertuu ganda ollaa turti. Warri ollaa keenyaa tokko buna dhaabanii ollaa wajji haasawaa ooluu aadaa qaban. Warri sun jaartii tiyyaas guyyaa hunda ni yaaman. Isiinis achi dheeyxee isaa wajjin haasawaa oolti. Garuu osoo sa'aan angalu hin gahin dursitee manatti galtee nyaata gootee manaas tottolchitee na eeydi. Garuu ganda ollaa dhaquusii kana anin jaalanne. Achitti nama hamachaa oolan. Galgala wayitaan ammanatti galu waan achitti haasawaa oolan naaf odeessiti. Bar intalti abaluusan akkas taate ja'an. Bar gurbaan sun maarroo ta'e ja'an jechaa naaf odeessiti. Yaa kabajamtuu tiyya wanni akkanaa kun gaarii miti. Nama hamachuun shari'aa islaamaatti dhoorkaadha. Ganda ollaa kana dhaquun heddummeessin wayitaa achi dheeyxu waa'ee namaa haasawaa ooltan. Kun ammoo dilii guddoodha. Kanaafuu achi dhaquu dhiise hoggaan ja'uun hayyeemee akkam haa ta'u. Kophaatiyyaan mana ona kana keessa taa'aa oolaa naan jetti. Isii dirqamsiisuun barbaanne. Yoo isiin na dhiistee kutte namni akkasii obsee na wajji jiraatu hin jiru. Mee maal na gorsitan? Murtii abbaa murtii obsaan hin eeggadha.
galatooma. Hayyee maal jettaan Fariyaa? Dura irratti Rabbiin dandeettii isaatiin ilmoo isaaniif haa kennu jenna. Inni dandayaadha. Dafee ilmaaniin isaan haa gammachiisu. Gama tokkoon isiinis dhugaa qabdi. Mana keessa kophaa taa'aa ooluun ulfaataadha. Wayita ollaadha hiixus waan namaa haasawaa oolan. Akkanatti fakkaatutti isiinis osoo dalagaa wayii dalaydee gaarii natti fakkaata. Silaa ilmaan mana keessaa yaaddawaniif hin qabanimi. Kanaafuu dalagaa halaal barbaadattee dalaguun gaariidha. Ganda taa'anii nama hamachaa oolurra santu furmaata. Dalagaan manatti dalaganis hedduu. Yoo dalagaanis dhabame osoo barumsa seentee bareedaadha. Yoo barumsa akaadaamii qabaatte kolleejjii seentee waan fedhinnaa isii barachuu ni dandeessi. Tunis furmaata gaariidha. Gaafa barumsa xumurte waan baratte saniinis dalagaa argachuu malti. Rabbiin waan gaarii isaan haa qunnamu jenna. Iyyannoo birootti idaatamoo akkami? Ani iyyannoo gama kiyya dhufte xumuree jira. Har'aaf haa xumurru. Hordoftoota keenya kabajamoo. Iyyannoon har'aaf kurfeeffanne tanuma. Hayyama Rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa Kamisa galgala isiniif dhiyaatti. Dhaddacha irraa goolabamee jira. Raadiyoo Nuural Hudaa sagantaa soora qalbii 573 guyyaa Alhadaa dhaggeeffachuutti jirtan. Ammaas gama qophiitti aantutti isin dabarsina. Waahilli keenya Abdunaasir Tufaa gaaraa fi hallayyaa keessanuun deemee uumama Rabbii guddaa nu daawwachiisa. Turtiin teessan ammaas soora qalbii wajjin itti hafuftu. Qaama dadhabe boqochiisuuf, qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf, dararama nama hubu salphisuuf, onnee laaftee kakaasuuf. Sagantaa kana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buufna. Dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana. Soora qalbii. Soora qalbii. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن أردوتو تكوبي تفكر أردس في ربي قدات والتدي بني جرم قليسم قويا داتم وان قبطو قبطم دبري جرم أردمم قويا هاروا كنكيسم مايكرو سكن ديرا كاسم أنغساتين دقدم يا فريدو متوتم سينتم قلما يا جرم كان لقبسة فيانمم لقبسة جرم هاروف نلالتم كم برومم دچيرا قدانا جرم Rabbiin akka fedhe hojjetam ifnana kaleessanuuf kennee ture hundam sababa amaasiyaa keenyaatiin dukkanatti jijjiiree jiram jibina nutim dachii irratti ittiin dhaadannu hundam duwwaa ta'uu isaa ragaa nutti ba'ee jiram beekumsaan fagaannim maarsiirra qubachuun keenya beekumsa dhumaa akkan taanim Rabbiin nutti mul'isaa jiram hardhaan tanam addunyaa cinqaan huramtim furmaataaf waywaataa jirtu keessa jiraataa jirram fuudhaaf heerumnim taphnim seequun waliin nyaatanii dhuguun wal gaafachuufim wal bira dhaabbachuun seenaa argatee bubbulee jira. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala sababa vaayirasii xiqqootiin ilma namaa hundam golatti dachaasee jira. Gariin immoo goluma keessattum akka balbala walitti cufate foddaa keessaan wal ilaalu godhee jira. Mata dureen dubbii addunyaa hundi vaayirasii koronaa ta'ee jira. Mootummoonni meeshaa waraanaa abdatanim dachii tanarra jabaannu malee hin jiru jiraa turan hundi xiqqeenyoo fi amananim jabaan Rabbiin malee akka hin jirre ragaa bahaa jiranim dureessim qabeenyoo fiitiin sakiyuritim jajjabaasa eeguu qaxartim qomadii deemaa ture hundi eegdotoofi wajjin manatti galee jira. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala ruuhii fi uume isa malee namni tokkollee du'a irraa hambisuu akka hin dandeenye ilma namaa barsiisaa jira. Biyya teekinooloojiin fagaatte keessa jiraatanii fi gara biyya guddatteetti baqataniif Rabbiin jalaa rokachuun akka hin danda'amne warra aqlii qabuuf Rabbiin barumsa kennaa jira. Sababa nuti ilmaan namaa jabina Rabbii faarsuu dhiifne jabina ilma namaa faarsuutti bobbaaniif Rabbiin hunda keenya laafaa ta'uu keenya karaa koronaatiin nu barsiisaa jira. Sababa maasiyaan keenya daangaa dabruutiin waan hundaramne kaleessa gaafa nageenyi jiru mana Rabbii duwwaa goone yaamicha Rabbii jalaa waachuu dinne zulmii hojjetamu ijaan argaa bira dabarre waan hunda caalaammu hayawaanaa fi gabroota Rabbii miidhuutti kaane zinaa fi hanni hojii gurguddaa paarlaamaa keessatti faarfamu ta'e hiyyeessi bakka hundatti haajaa fitachuu dadhabe miskiinni Rabbiin malee nama hin qabne hundi nama isa dhiibu malee nama ofitti isa qabu dhabe dhala nyaachuun qaroomina ta'e ulamaa'onni ribaarraa hawaasa dhoorgan hundi
akka gowwaatti ilaalamaa turanim rabbiin haadha teenya caalaa nu jaalatus barumsa nuu kennuudhaaf qormaata dhibeedhaan nutti fide vaayirasiin koronaa abaarsoo osoo hin taane qormaata ma'asiyaa keenyaaf nuu kenname gabroottan rabbii sunniin warri nu dura dabran sun yeroo qormaanni akkanaa isaan mudatutti rabbitti hin dallanne daddafanii gara rabbii isaanii deebi'anii fuulli isaanii galaana imimmaaniitiin guutame tawbaa godhaa turanii rabbiin isaanitti boohanii kadhatanis deebii kenneefi qormaata kana jalaa bahuudhaaf waan rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam godhaanuun jedhan godhaa caalatti gara rabbii haa deebinu akkuma madura isiniif dhaame yeroo tana haalaan itti fayyadamuu qabna har'a koronaa jala dheessinee manatti gallee jirra yeroo sababa dhibeetiin rabbiin nuuf kenne kanatti waan rabbiin irraa nu fageessu akkan hojjanne manni keenya mana rabbiin keessatti daran yaadannu ta'uu qaba yeroon tun yeroo bilaasha nu jala dabartu ta'uu hin qabdu sa'aatiin kun sa'aatii dhiifama waliif goonu sa'aatiin gaarii wal yaadachiifnu sa'aatiin wal gammachiifnu sa'aatiin tawbaa fi istigfaaratti baay'isinu ta'uu qaba yeroon kun yeroo hundi keenya itti of herreegnu ta'uu qaba gaafa ma'asiyaan narratti katabamuu jalqabeerraa kaase maalfaa dabarfadhee jira laata ollaa kiyya kamiin miidhee jira laata eenyuun hamadhee jira laata akka eenyuun dharaan nyaadhee jira nama meeqam dharaan walitti buuse eenyuun faa irratti gumna dalagee jira laata foon aalima meeqam hamiin nyaadhee jira eenyuun faa irratti zulmii dalagee jira laata abaarsaa fi imimmaan hiyyeessa meeqaattu narra jira salaata soomana sadaqaa fi zikrii kiyya kamtu badee jira laata hojii rabbiin malee namni hin beekne maal faa hojjadhee jira laata hojii kiyya kamiin rabbiin narraa jaalatee jira kamiin immoo fuulaan na dha'uuf deemaa jira laata jennee of gaafata gaarii hojjanne akka rabbiin nurraa fuudhuufi hamtuu dalanne hunda akka rabbiin nuuf dhiisu booya gara rabbii deebi'uu qabna jecha uumama hardhaaf isinii filadhetti isin dabarsa. imalli kiyya hardhaa gara ardii Ameerikaa kibbaanu geessa uumamni hardhaaf isinii filadhe saawuzarn puuduu jedhama puuduu kibbaa jechuudha puuduun sanyiiwwan arroolii keessatti ramadama sanyiiwwan arroolii keessaallee isa irratti qaara puuduu gosa lamatu jira iddoon jireenya isaan irratti hundaa'e saawuzarn puuduu fi noorzarn puuduu jedhamu qophiin kiyya hardhaa isa saawuzarn puuduu jedhamu isin daawwachiisu waan ta'eef yaadaan gara Ameerikaa kibbaa deemne biyyoota akka Arjentiinaa fi Chiilii keessa deddeemuun uumama kana daawwanna saawuzarn puuduu rifeensa gaggabaabaa qaba rifeensi isaa cululuqaa yoo ta'u bifa magaala gara gurraachaa dabuu fi magaala diimaa qaba qotteewwan isaa gaggabaabaara afreejiraan kottee irraa kaasee agaceeku seentimeetira 35 haga 38 yookiin ciqilee nama jiddu galeessaatiin walqixa dheerata jechuudha koffee irraa kaasee ageegee ammoo seentimeetira 70 haga 83 yookiin ciqilee lama ta'a saawuzarn puuduu afreejiraan kiloogiraama 7.5 haga 13 ulfaata keessi gurraatii fi arrabni uumama kana bifa burtukaana qaba ilmooliin saawuzarn puuduu barrina adii qabu adada guddataa deemaniin barrini kun irraa bada kormaan saawuzarn puuduu gaafa gabaabaa kan qabu yoo ta'u waggaa waggaan jaadolessaa keessa irraa harcaa haarofni biqilaa fi saawuzarn puuduu uumama ardii Ameerikaa kibbaa keessatti qofa argamura akkuma isinii hime Arjentiinaa fi Chiilii keessatti argama lafa jiidhaa kan filatu saawuzarn puuduun qarqara laga maawul jedhamuutti dhiyaachuudhaan jiraata uumamni kun bosona akkaan tuuchaa keessa kan jiraatu yoo ta'u kunis diina garaagaraa jala dhokachuudhaaf isa gargaara haa ta'u malee wayita soorata barbaadutti bosona tuuchaa kana dhiisuun gara dirree diriiraattis ni baha dabalataanis uumamni kun lafa ol ka'aa sirrii galaanaa irraa meetira 1700 ol ka'ee argamurras jiraachuu ni danda'a walumaa galatti saawuzarn puuduu lafa ol ka'aa bosonaan uwwifame jiidhaa fi oowwaa keessa jiraachuu filata saawuzarn puuduuwwan yeroo guyyaa fi halkaniitis oliif gadi ni sosocho'u yeroo aduun haalaan jabaattuu fi oowwii hammaatutti gaaddisa jalatti boqonnaa furatu wayita lafti bariitu dhiituu fi halkanis olii gad deemuudhaan rizqii rabbi isaanii qoode funaannatu yeroo soorataaf socho'an kanattis garee miseensa 3 oliin qabne jaaranii waliin imalu yeroo san irraa hafe kophatti dhokatanii rafu uumamni kun akkuma isinii hime bosona akkaan tuuchaa keessa waan jiraatuuf xurree keessa deemu tolfate mallattootti korata
afuura faltii isaa fayyadamuun mallattoo godhatee biraa deema. Yeroo deebi'us afuura san hordofa gara qubsuma isaa deebi'a. Uumamni xiqqaan kun diina isaa haalaan waan sodaatuuf of eeggannaadhaan deema. Deemsa meetira xiqqoo eega deemeen booda qoffee isaa ol kaasuun afuura naannoo isaa jiru fuunfata. Kunis diinni isaa dhiheenyatti jiraachuu fi jiraachuu dhabuu isaa akka adda baafatu isa gargaara. Haala kanaan yeroo hedduu dhaabbata bakka haajaa isaa gaha. Diina yoo arge garuu saffisa jabaan utaalee muka koruun yookiin ammoo shaffaaxa bitaaf mirga utaalaa fiiguun diina jalaa deessa. Sooranni uumama kanaa akkuma sanyiiwwan arroolee biqiltoota irraa argama. Baala, firiiwwan, fangasiiwwanii fi sanyiiwwan midhaanii kanneen akka qamadiitis ni soorata. Kormaan saawuzarn puudum dhaltuuwwan hedduu waliin wal quunnamtee wal hormaataa raawwata. Yeroon wal hormaataa ji'oota 3 fudhata. Ji'oonni eeblarraa kaasee aga waxabajjiitti jiran yeroo wal hormaataati. Rimeenyi dhaltuu takkaatis ji'oota 7 tura. Yeroo tokkonis ilmoo tokko qofaatu dhalata. Ilmooleen akkuma dhalataniin dhaabbatanii olii gadi socho'uu jalqabu. Kormaan abbaa ilmoolee hedduu waan ta'eef kan keessaa kunuunsuun qabu. Hundaa hawwanumatti dhiisee biraa deema. Dhaltuuwwan ofuma isaaniitiin ilmoolee guddisanii bakkaan gahu. Ilmooleen gaafa 6 guutan mucha guufamu. Gaafa 3 guutan ammoo guddina qaamaatiin warra guddaa jedhaman waliin wal qixa ta'u. Haa ta'u malee aga 8 guutanitti haadhuma waliin turu. Ilmooleen dhaltuun gaafa 6 guutan hormaataaf qophii ta'u. Kanaafuu osuma haadha waliin jiran rimaa qabachuu danda'u. Kormaan garuu waggaa 1 guutuu qaba. Fedha rabbiitiin uumamni kun aga waggaa 17 jiraachuu danda'a. Egaan kabajamtoota hordoftoota qophii tafakkur qophiin ardhaaf qopheeffate galma sagantaa suura qalbii wajjin turtii gaarii qabaadha. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Nigaratani beeytaa takaasin dhoqotu yaa Rabbi hundaa quba qabdaa waan humteen dagattu yaa Rabbi suma yaa Rabbana mutiin durii farraa yaa Rabbi yoomiyuu jiraata waaraan bara baraa yaa Rabbi guutuu irruun qabnee goytaan irraanfannee yaa Rabbi mootii duraa boodaa yakan fakkiin qabnee yaa Rabbi. Dizaayinarri koonii tanaa tolchaan koonii tanaa jabaan rabbi isaatu uumama hunda akka isaaniif malutti uume qocaa dhagaa ba'achiisee umrii dheereyse ilbiisota xixiqqoo biroo ammoo goflaa badhaasee qilleensarra bobbaasee umrii isaan gabaabse sattawwaa morma dheereysee roobii miila gabaabsee bofa ammoo miila dhoorkatee waa hunda akka ifii fedhutti uume ilma namaatis waa hedduun adda fooye kaan gurraachomsee kaanis addeyse kaanis dheereysee kaan gabaabse hunda akka ifii barbaadutti uume uumama lubbuu qabu keessaa kan waan rabbirraa badhaafame komatu ilma namaa malee jiru ilmi namaa amala hanqina qabu lallabuu qaba guddoo kan name dhiisee xiqqoo dhabeef dhama'a quba qabduu teenya irraatiin warra tola rabbii guddaa irraanfatee rabbii isaa komatuuf barumsa jabaa dhiheessina. Tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu. Tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu. Somba sibiilaa hedduun keenya waa'ee dhibee pooliyoo dhagahuun keenya hin oolamu. Arraan tana namni hedduun dhibee kanaan hubamaa jiru hin mul'atu. Haa ta'u malee waggaa 20 dura dhibeen kun addunyaa teenya hedduu dararaa ture. Inumaa waggoota 100 dura miidhaa guddoo fidee ture. Dhukkubni kun wal'aansa waan hin qabneef nama laamsheessee sirna hargansuu ilma namaatis miidha. Jidduu jaarraa 20ffaa keessa qorattoonni talaallii isaaf ta'u eega arkataniin booda namni hedduun balaa dhibee kanaarraa baraaramee jira. Haa ta'u malee namoonni hedduun osoo talaalliin hin argamin dura dhukkuba kanaan hubaman miidhaa hedduuf saaxilaman. Warri lubbuun hafe ammoo qaamni isaanii laamshee rakkoo sirna hargansuutiinis miidhamanii turan. Namoota sababa dhibee kanaatiin sirni hargansuu isaanii miidhame sibiila keessa seensisanii jiraachisan. Namoonni kunniin qaamni isaanii guutuun maashina bifa addaatiin qophaa'e keessa seenee mataan qofti alatti hafa. Haala kanaan maashinni sun somba namootaatiin walitti hidhamee qilleensa seensisanii akka baasan godhamaa ture. Walumaa galatti sibiilli kun akka sombaatti tajaajila. Fakkeenyaaf namni Paawul Aleksandariyaa jedhamu jireenya isaa irra hedduu somba sibiilaa kana keessatti dabarse.
namni kun gaafa umriin isaa 6 geessu pooliyoon qabame san booda laamsha'ee umrii isaa tahaftee somba sibiilaa keessatti dabarsuuf dirqame. Namni kun somba sibiilaa kana keessa ciisee barumsa baratee abukaatoota hun eebbifamee mana murtiittis dhihaatee namaaf falmaa ture. Sombi sibiilaa kun barmeela guddaa dagaleetti ciise fakkaata. Guddinni isaa dheerina nama dhukkubsateetiin walqixa hoggaa ta'u namni dhukkuba kanaaf saaxilame maashinuma kana keessa jiraata. Alarjikii aduu san alarjii hawwatiin teenya uumamaan uummata qaroomaan fakkaatu. Osoo ogummaan fayyaa haala kanaan hin dagaagin duras daa'imman isaanii ganama aduutti baasanii sukkuumu. Akka ogeeyyiin fayyaa qorannoo mirkaneessanitti ifni aduu qaama ilma namaatiif haalaan barbaachisaadha. Qaamni keenya vaayitaamin D aduu keessaa argata. Vaayitaamin D jedhamuun beekamu kun lafee namaa jabeessuudhaan beekama. Dabalataan akka qaamni keenya dhukkuba ofirraa ittisuuf deeggarsa guddaa godha. Haa ta'u malee faallaa kanaatiin namni aduu dheessu ammoo ni jira. Lakkuuwwan lammii Faransaay kan tahan Toomaasii fi Viinseent namoonni jedhaman kan manaa bahan yeroo halkanii qofa. Saniin ala yeroo guyyaatti dirqamni jiraate yoo bahuu fedhan uffata bifa addaatiin isaaniif qophaa'e kan qaama guutuu haguugu uffatuu qabu. Huccuu kana uffatan malee manaa bahanii yoo aduun isaan tuyxe carraan qaban du'uudha. Namoonni kunniin ijoollummaa isaanii irraa kaasee dhibee addaa kan ifaa altiraavaayilot jedhamu diduun qabaman. Aduun qaama isaanii tuqnaan qaamni isaanii saffisaan kaansarii oomishuu jalqaba. Sababa kanaaf namoonni kunniin of eeggannoo cimaan socho'u. Sammuu walakkaa. Sammuun ilma namaa wantoota qaamni dalagu hunda to'achuun dalagaa jabduu raawwatti. Sammuun tun ammoo bakka lamatti qoodamti. Tan mirgaa fi tan bitaati. Dubartiin Joodii ja'amtu garuu sammuu gama takkaa hin qabdu. Isiin gaafa dhalattu nagayumaan dhalatte. Haa ta'u malee gaafa waggaa 3 guuttu daa'imni tun ustee gara bitaatti kufuu jalqabde. Osoo teessuu osoo dhaabbattuu ustee bitatti kufti. Maatiin ajaa'ibanii fuudhanii haakima geessan. Daa'imni tun dhibee addaa kan sammuusii miidheen qabamuun barame. Carraan jiru ammoo heemisfeera gara tokko jiru keessaa muranii baasuudha. Saniin ala dhukkubni kun sammuu guutuu keessa faca'ee rakkoo guddoof isii saaxiluu waan danda'uuf filmaata xumuraa kana fayyadamanii sammuu walakkaa keessaa baasan. Haala kanaan Joodiin sammuu walakkaa qofa qabaachuu mudatte. Umrii ijoollummaatiin rakkina kanaaf waan saaxilamteef sammuun siitan hafte sun haaluma jiruun wal simtee dalagaa sammuu guutuu dalaguu dandeessee jirti. Joodiin haaluma kanaan guddattee barumsaas barattee dalagaas arkattee bultiis jaarattee jirti. Onnee duwidatti baatamu. Namoonni gariin rakkina onnee waliin dhalatu yookiin ammoo turtii keessa rakkina onneetiif saaxilamuu danda'u. Namoonni akkana ammoo yeroo hedduu onnee nama biraa irraa isaaniif arjoomamuun jiraatu. Kanaafuu hospitaala ciisanii carraa rabbiin isaaniif fide eeggatu. Namoonni hedduun ammoo carraa kana osoon argatin du'uu malu. Haa ta'u malee bara 2010 irraa kaasee doktoroonni Ameerikaa kan magaalaa Michigaan keessa jiran maashina addaa kan onnee bakka bu'u tolchuun yaalii taasisan. Maashinii xiqqaan duwidatti baatamu kun onnee bakka bu'uudhaan dhiiga ujumoo dhiigaa keessa deddeebisa. Doktoroonni nama Stan Larkin jedhamu kan rakkina onnee qabu irratti maashina kana yaalanii jiru. Dargaggeessi kunis haga gaafa onnee dhugaa namarraa argatuutti onnee artifishaala kana duwidatti baatee bakka haajaa dhaqaa ture. Tana quba qabdu. Kan dhageeffachaa jirtan raadiyoo Nuurul Hudaa sagantaa Soora Qalbiiti. Sagantaa guyyaa har'aa gama xumuraatti dhiyaannee jirra. Qophiin xumura irratti isiniif dhiyaattu diraamaadha. Kiyyoo Kaayyoo kutaa 4ffaa dhageeffadhaa. Kiyyoo Kaayyoo barreessaa fi qopheessaan Abdul Jawaad Ibrahim. Kiyyoo Kaayyoo. Saaro mootummaan keenya isa dhiyoo tana hanjamu jira. Qoosaa maaliif bantaadde? Ati hin dhageenyeesa? Maal bantannaa himaa kaa? Haybar barnoota tiifiin isin barsiisna jaanii bara. Duuba ni danda'ama? Maaliif hin danda'amne adde? Bilaakboordii namni laaleen baranneetu iskiriina irraa barata. Dubbiin niyyaa qofaan akkamitta? Namni tiifii hin qabne hoo akkam taame? Haaya maaliin daawwata? Hayi yeroo ammaan tanaa namni tiifii hin qabne ni jira. Hayi akkamittiin jirre? Hayi ati if qofa bakka buutee addaasa. Hawaasni keenya kan baadiyyaa televezyiinii ni qabani? Ni qaban. Hundinuu ni qabani? Yoo qabaatanis tirii kaa'uu ni harkatani? Ifaanuu nama dhadhaama. Tunis rakkoodha. Jenereeteraanis itti fayyadamuu ni danda'ama. Haa qabuuf gaalaaftuudha. Ammoo kan qabne faanusni nuuni ulfaata. Yaaboo dhugaa keeti gaazaamu maaliin bitatan? Jenereeteriinis bar beenzilaan dalagamti. Beenzila duboo eessaaf hin haree? Dhugaa keeti yaabbileetiitii yawaa cufti nuu qaalee jira. Yaa hikmaa teenya dubbiin ulfaattuudha.
Mootummaan keenya waan addunyaan taatiniin tahaja. Barga hangaatu teenya kaaka mootummaa keenyaatti fitteen jamuun jiru. Namatti nakkeessa ja'a. Iftaanii jiraachuu gaarii. Na'am akka humnee fi buluu barbaachisa. Nuti raashinni qasoomanaatu yaada nu naqee jira televezyiinaa fi marree haasofitaniisin. Barsan nuti naasofne mootummaatu dubbate sani. Soomanni duuba imaana barbaada malee wayii nyaata barbaada. Hayi hogguu soomana furroo maaliif furra? Nyaata adda addaa nu feesisaa bara. Yeroodha yoo bitannee mana kaayyenne malee lubbuun soomanaa waa hedduu feeti. Lakki hangaatu akkasii miti lubbuu qabuu barbaachisa. Dhugaa keetii waan nabsiyyaan feete hunda guutuun sirrii miti. Jalaadiitu qabdaan jee. Hunda jalaadiitu ni taati dubo. Waan fardiiti jira bara. Alhamdulillah san namni dadhabe waan jiru haa. Akka ammatti jiru kana yoo itti bufe yaachisaadha. Rabbi yaada nu baasumee walumaanu. Kiyoo kaayoo. Maallaqa malee namni akkamitti ramadaana soomana? Boo soomana jechuun maali gaamaanasa? Tananaas siima. Soomana jechuun if qabuudha. Nyaataa dhugaatii irraa if qabuudha. Akkasuma fedhii foonii irraa saatii murtaawaa ta'eef. Duba soomana jechuun eegeef qabu taate maalitti godhanii maallaqa? Ittiin fura kaa'oo gammachuu mee dhaabbaddu madda gammachuu keetii maallaqa irratti rarraasin. Kun olaal ati bar rakkoon ta'e shakkuma tana ilaal. Ati kun olaal bakka dhukkubni kee guddaan shakkiidhaa'u. Shakkuma tanaan biyya teenya nutti ol nagu jirta. Waswaasa nurraa dhiisiboo khayrii waa khayraati. Eenyu nu shakkaisin jee? Akka shakkaa jirtu atu ifamu jirtaa bara. Wanti guddoon gufuu kaayyoo sitte shakkiidha. Ati immoo maallaqatti amanuu keeti. Yaaboo anammoo wanti kaayyoo kiyya galmaan gama dhorke laal xiqqoo dhimma fayyaati. Fayyaa akkamiin boo alhamdulillah jee. Yeroo dheertu karooraan qaba ture. Duboo karoora kee maaltu si hangise? Kubbaa taphadhee taphataa cimaa ta'uu sun maan fedha? Jidduutti ammaas atileetii ta'uu hawweetiin ture. Garuu kun ogaa amma akka miilli kiyya kunis akkuma agartan kana kaayyoo kiyya fiinxa baasuu hin dandeenye. Ati osoo miillis dhukkubuu akkamiin waan akkana hawwita? Bar gaafa na dhukkubneen hawwaa ture malee ammaa miti. Ammaas waan biraa godhuu nama dandeessa. Dhiisi amma na dhiisi karoora kiyya fiinxa baasuu hin danda'u. Isin cufaa'u wallaansa ruhii fi qalbii isin fe'isa. Dura sirraa eegallu haa. Mucaa namana abbaa maallaqaa haa maallaqa hin qabne. Harkachuuf fedha haa maal balleessee duba? Saa dubbiiti yaa maaliif ukkaamsitan jedhana. Anis bar maallaqa markachuun taphataa fi atileetis ta'uu fedheesila. Yoo miilaan taphachuu hin dandeenyees yaadaan taphachuu yaali. Taphattoota kubbaa miilaatiis leenjisuu ni dandeessa. Kanaaf taphataa cimaa ta'uu dadhabduus leenjisaa jabaa ta'uu qabda. Abdii bareeddu kan itti beekamu. Osoon taphataa cimaan ta'in garuu akkamittiin leenjisaa ta'uu danda'a? Tana ustaas kaayyoo gaafadhu. Eenyu gaa ustaas kaayyoon kunoo? Warra wallaansa ruhii fi qalbii sanii. Haayamee na geessanii haa guyya tokko. Anuu sin geessa wallaahi inshaallah. Dallaala wayii irraa fudhatta? Gammee sisee ta'e gurbaa keenya. Yaa shakki narraa taa'i. Kiyoo kaayoo. Yusra yaaddaa si jira maal taatee abboleettiitiif? Akkatti himan hin qabdu. Maaltu si qunname? Waan maamma addunyaa yaachisu jiru kana. Tondeessi kaa balaa biyyaa hojii dhufte. Balaan biyyaa hojii balachuudha jaanii. Lakki tun balaadha malee balachuu miti. Ati garuu maal taate naa himme? Meedheessitiyya sana. Dubbadho haa dubbatan furmaanni dhufa. Waa gargarii bar usuutu irra wayyaadha. Lakki yoo mari'atan irra gaariidha. Ni mari'adha jeetumaan manaa illee keetuma dhufee beektee. Duboo eega dhufteefuu waa seeqa. Laal akkam seete si malee teenya. Dhiyoo tana jaarsa kiyyaa hojii wal dadhabne. Maaltu isin qunname? Masruufaa kan nuti ta'e. Raashina soomanaan binne. Mana areemsuu dide. Silaa tana taatee laaftu. Jaarsa kiyya bika akkanaatti nama gaariidha. Osoon ani hin gaafanneen akkan. Ta'een qalbii keessa yaadee tana godhi jeetii baajata keessa naa ramada. Kas taanaan nama gaariidha haadha. Rabbi waliif sinaa dhiisu. Maal taate dubaati? Sirrattiin fuudha jee. Wallaahi waan akkanaallee isaa maqaa kaasuun dhageenye. Huliillee isa yaachisini. Amiin. Duba maalii madduha? Xiqqoo laal shakkii heddummaata. Akkam? Maal taate jaa? Waan ani hin beekne naanimu waanumaan badii dalageen isaa. Nan amanu. Yoon akka tasaa hajaadhaaf gabbees xiqqoo makiinaa faa dhabee ture amma gaaraggoo geejjibaatii jiraanii beeytaa miti. Dhuga makiinaa harkachuun akka jaba. Inni qalbiinsaa jijjiiramteetu mana eeyti. Eessa turte? Eenyu hojii turte naan ja'a? Ammee waan inni fitti hin beekne akkamitti furadha? Yoo meegaleenni silaa waan akkanaa. Jidduma tana? Dhiiroo namaa faradaatti hime. Ani hin beekne gaa nama ammaan tanaa haasida ta'uu danda'a. Mee rabbiin gaa sharrii isinirraa qabu. Akkam godhinaan jetta gaamee ammaati.
waan isa shakkisiisuu fi waan inni shakku yoo jiraate dhiiseet. Waan akkamii fa'aa baanta? Jechuun bilbilumaa ho'aa yoo namni yeroo dheertuu si bilbile yookiin za'a malee yoo namni si bilbiles xiqqoo hozanni isaa boora'uu dandeessi. Waan akkana anilleen haalaan hin xiqqeessee jira. Firoottan kiyyaa osoo taane hin dubbisu. Yoon jalaa kaasuu baaddes bar dubbuma. Na bilbilanii yoon ani firraa dhiises. Eenyu dawwale maaliif bilbilan numa ja'a? Khayri wa khayraati maali kana hunda? Hin beene wallaahi amalli kun dheenyuma kanatti dhufe. Hundaafuu ati suutumaa tasgabbiidhaan itti haase. Taate mee inshaAllah ati du'aa naaf godhime. Yaa booga afaan soomanaa kan amma sheeyxaaniinis wal nama dabsiisa. Hojii manaa isaa fixatee hidhaggalu fadhaa beekta. Kanaaf ati wal loluun qabdu obsaa wajji jiraadha. Yeroo hundaa'uu numa amanamiif. Isaan na shakkeettee ammaas ati badiin dalagin. Silaahuu rabbiin qulqullummaa kee ni beeka. Guyyaa tokko haga keetti mul'isa. Taate mee rabbi obsanaaf haa kan nuqa. Ammoo yoo hedduu shakkii kanatti fufe bakka wallaansa ruuhii fi qalbii jettu takka jira. Achi geessiiti mee haa mari'achiisanii. Mee niin jaan gaama durallee ittumaan hime. Awwanni kanaan an taatu je. Lakki itti deddeebi bakki san gaariidha jaani. Nama diinii fi barnoota kaanis qabu. Sirraa tasgabbeessuu ni danda'a. Inshaallah niin tattaafadha. Rabbi waliifuu isin haa qaceelchu. Amiin. Kiyo kayo. Taatota diraamaa kiyyoo kaayyootii fi qopheessaa diraamichaa obboleessa keenya Abdul Jawaad Ibrahim guddoo isin galatoomfan. Waan irraaf kurfeeffannees asumarratti goolabna. Hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagaya rabbii keessanuuf jiraadha. Jiruu qananii keessa qubadha. Milkii duniyaa akiraa argadha. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. نور الهدى صورة قلبي مسلمة